Array mabareen bada yaran. Mabareen tadurani sani miti. Har'oo manu fakkaannu laalaabe abbo. Jimma baaji faarakana nu goote abbo. Gubbarra haga jalaa nu bareechite. Har'a ammoo tini yaada galumsaayyuu qara guyyaa lama jenneetti dabalatuun kennalleen oolamu. Yaa har'a ammoo tini waan biraa fakkaanna sheekaaroo beeyyuun fakkaannu har'a. Laalame kana maal jettan har'a namni sheekaaroo bee hin bareenne sadarkaa tokkoffarra hin jiruu jettan. Waan yoo taate malee kun homaami waan biraati isiniin jaa. Rakkoo torkaan ollee namoonni ammootiin hin keessa qullaa godhe waan kana nyaatee keessa qullaa. Itti ammootiin wayita gadi baasu ammoo ilaandi gurgurattee kararra deemti abboo tokko yoo tana gaafa wayii ani duubaan deema halkan sa'aa ja'a qaba wayii kuwaasii ilaalee nama lama waliin deemti ilaandii qabattee jalatti tokko ilaandii bishaanii kana guutumaan bayate tokko kurree bichaa qabatee bahe. Ilaandii fudhattee lulluu goonaa jedhee kurree bichaa qabate waan ilaandii baheese jettamee bishaan hagana ga'u maaltu dibatachi. Shisha kana bakkisee. Dhugaa rabbi wanni kuni rakkoo guddoorra nu geessee jira. Namni keenya dalagaas baratu qaba. Dalaguu qaba. Wanni bi amma ani keenyatti guddadhe. Keenya nama tokko ka keenya yoo arkitanii barumsaaf dhufe malee ka baqatee bahu hin jiru. Keenya nurra horii qabaatteetii miti. Ka arkiteetiin nama keenya dalagan hedduun keenya keessatti nama keenya kaachi qubatu kaasirraa qallabamu dubartii warraa isaanii kibbar waajanii huccuu teenya dhiitti garuu biyyarraa hin bahan hin du'an malee achitti dalagatanii dalagaa hin tuffatan kulii baadhatanii maal jedhanii tujjaaran kabiraan mallee rakkoo teenya waan nuti argine birrii dhibba takka dalagee surree birrii 80 uffatuu fedha. Kofoo birrii 80 bitatu fedha. Akkam goona rakkoo tana namni akkamittiin ikonomii barachuu qaba. Akkamittiin namni kenna qusannaa barachuu qaba. Namni waan hin qabne takka akkamitti bittinneessa. Huccuu dhiqatee kasumunni kiisha hin jirre huccuu haaraa bitatee kophee adii kaa'atee kiisha qullaa harka kaa'ateetiin karaarra dhaabbateetiin ittiin boona kiishni isaa qullaa waan takka hin qabu laaqana waan nyaatu hin qabu dalagatee hin qabu. Barsanuu osoo waa qabaatee sanuu jaartii fuudhee manaa bahee ispaaltii bira gahee wayita deemu umisaa wayita gahe maali nyaata ijoollee daa'imaa nutti kennuun jaa akka waan itti kennee wajii wajii itti kennee barsan maali nyaata ijoollee daa'imaa nuu kennuun jaa maali watiin ete ammatiin dokkeen jalaa yaatu katiru kennitu jaa akka waan baraa dalagaa oolee dalagaa nibsiisee dadhabee galee akkatti jaartii mataa qofa tasnaanna'ee Tigala akka nama dalagaa qabu professor addeeffatee ispaaltii maqachee gahee deema wayita misaan fuudhaa jedha ati ijoollee daa'imaa nu kennita maal jetta tamma kana dhugaadhee waan birrii ammootiin jarana sammuu kana warri rabbi nuu kennee faddaa waa baafachuu ijoollee kenna wanni guddaan seefu konkaa godheetiin hafuura bichaa godheetiin akkatti oofaa jiru ijoolleen osoo itti bu'anii achi buutu ijoolleen ammoo akkanuma bu'anii birrii baala ammootiin birrii 5 fi birrii 10 tana taatu Shisha santu of bakki ijoolleen galgalalee ani ka dhiiraa yoo dhiira waa xiqqollee taatu dura bareedaa ka dubartii yoo ayyettatam manni marti aaree baraka federaala ammootiin ciismaa utaa darbattee manni marti xurumba maganaafu halkan sa'a 8 gaafa galee ammoo jaartii kuban qabu jala lafa siree jala jaartiin gubbaa jirti eedee himatee jaga sa'a 8 hirribaa dammaysa jaartiin akkasii yoo jiraatti ammootiin wayita waraabessi bahu qagaltu jedhaan sa'a 8 gala shishaa kana afuufee hubatee wayita galuu siree jala bulatinoo jaartiin gubbaa jirtii qubaan qabu katte eedee waan fattashu jaartii qubaan qabu bakka isiin bunte qubaan qabu jaartiin illee asaaba Ni wallahi biyyen jira anna siyakiya wallahi na siyakiya keri siniyadi aka kiyya Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik wallahi. Zain. Finfinnya nak kamera ustaz amma gadde bu fi sinin godu. Gadde bu fintani ustaz gara. Bakki duraan nu beeynu marti nu wallaalchifte bakki duraan nu hin beeyne jennee ufamanne marti
Doktor Abiy bareechisee garanaa gubbaa jalaa isii addaan hin beektu. Kiu jedheetu maana ta'e wallahi. Kiu ma jette kiu. Ka. Bakka. Yoo qalbii karaa qabde karaa garuu akka magaalaan bareeddetti Kijech. dubartiin Finfinnee qullaa si gooti. Qullaa keessaa galta. Qullaa keessaa galta mara dubartiin Finfinnee qullaa keessaa galta wallahi. Man takka. Mal garana gara laalu namni uffata rogaan godha. Garana uffata rogaan gara. Akkanuma dhaabannee hafni abbo. Yoo garana laalu uffanni rogaan. Maaltu si mudate sheek? Wallahi billahi yoo qalbii qabaatte Finfinnee dhufa yoo itti jaartiin hambisi. Jaartiin hambisi dana siidaam. Jaartii bida dhufu. Maal fate jedhan amma uummanummaa kun uffatumatu hin jirre moo? Sila edaa Finfinnee ta duraanii sinii gada jedhan. Sila ilmi namaa. Ani ilmi namaa garuu uffata akkanaa kana mana keessaan uffatanatti hin fakkaanne jaarsa biratti yoo taate malee manuma keessa oddoma keessa uffata akkanaa hin saalan. Garana laalla bada akii kama dhugaatti bara akii hojjenne akkuma garana laalla. Dhaabanneetu maan hafne abbo. Garana hoo laallu waan gaariin argina. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eegaro wallahi. Sheeka gadi deemuun isinitti hin tolle natti fakkaate dhugaa rabbi Finfinneen isinii taate baraadha bifi keessanii fi kan roobe jirtan waladda. Wanni bareenni ummata qullaa deemu kanatu na aarse wallahi billahi ummata qullaa yaa'u kanatu na aarse malee Finfinneen hin bareeddi kin uffatuma oolee rafina godhaa jiru ummata akka lafeetiyya wallahi qaamni marti dasna jedhee akka waan dhadhaa na dibanii bakka ufitti haasayinaan jetti ruuhin haga dasna jedherra maaliif awwaaraa yellam ciqaa yellam bakka namni saddatteeree deemaa siigalee bakki itti raftu michootaallee awwaaraa yellam neetworkii kiinoo akkana sii tolee situ waxaa kabeeti waxaa waan gaarii argitaa ayni shaaworii waan gaarii fudhattaa garana ayni shaaworii waan gaarii fudhattaa siigalee ayni shaaworii dubartii bicha si balleessa ummanni qullaa dhiisi waan ummataati Finfinneen ummanni qullaa ta'a warra baadiyyaa jirtu sii dhaama warra magaalaa jirtu magaalaa biraa warra magaalaa Finfinneen ta'in ka baadiyyaa jirtu sii dhaama yoo dhufte Finfinnee jaartii qabadhu kottu yookaan ummanni qullaa mata rogaata kan garree garana illee laalla kiu jettee dhaabatta wallahi nuyinu agana waa qaraanee imaana rabbii namootine kitaaba rabbii qaraane kiu jennee akkanuma dhaabannee sila ummata luuxii keessa dhufnee jenne sila banii addaatii jenne kunniin ummata luuxii keessa dhufnee jenne garuu alaa kulli haalitti jaartii qabadhu kottu aganuma siidhaama borganama rabbiin jimmaan nagaan naa geessu saa saditti kaafileeniin saa afuritti achi gaa aganuma siniin jechuuf. Ustaazi imala gara jimmaa deemtan kan akkamiree wanti gaafa duraa hiriirri isin labsitan sun hin labsamne osoo hiriirri labsine maaliif deemtarree? Nama jimmaa naa seensisii haalli qilleensaa akkamii haalli biyyaa akkamii ni gaafadha yoo ammootiin haalli biyyaa nagaa hin jiraatin ammuma tikeetii kana zarrazee gara roobee gara injiru qalbiin bira sheekaa roobe ruuhiin hin qalladua lakka naa seensisi. Sa dhugaa keessanii koottaa warri jimmaa koottaa laakota tokko barreeffadha koottaa wal ergadhaa seenaa warri nageenya sheekaa ta'uu dandeessanii koottaa seenaa laakota tokko barreeffadha. Karaa jiru ilma karaa jiru intala ulfaa biyyaa ba'ee garmanaa ba'ee sana na kutu eebbisaa. Kotta sena. Yadan nonis lakosa tokko barreeffata ra. Okay, yadan no kotta se. Wallahi akarabbi sitti men akarabbi wallahi akarabbi sitti men. Yadan no abbaa jibaarin jaaladha jedhee deemutti haaluma biyya malamaa daawwadha jedhee deemutti waan jiru kulli isa onlaayinii kanarra natti wallahi yoo nageenni hin jiraatin wallahi ni deebi'a borru tikeetii horee deebi'a. Maaliifuu sababaa ta'uun barbaachisaadha waa laaluun barbaachisaadha. Gaafa Umariin makaxxaabamootiin biyya Shaamii kanatti Abuu Ubaydah ibn al-Jarrah shuumee
xaa'uunni amwaas biyya qabatte achii bahii jedhanii bahii jedheenu marfa hin bahuu jedhe hadiisa rasuula rabbiitu nabira jira alayhi salaatu wassalaam sii gara kun illee ammallee dheessi qadara rabbii irraa gara qadaraa dheessitaa jedheen yoo biyya keessa ammoo namtichi biyya haala inni biyya san jiruun dhibeen seentee jedhe obse homaa wanni takkallee isan tuqan yoo tuqanillee yoo isa tuqellee jazaan rabbi bira yoo ammootiin hin dhibeen biyya san jiraataa ka beeku taate ittiin deeman yoo ka achi keessa jiru taate hin bayaniin obsan yoo biyya biraa ka jiraattu taate ka saba maraati saba oromooti kanama maraati kutaa 11 marayyuun jaaladhaan xiqqaa guddaa osoo hin addaan hin baasu laakiin jimaaf wallaahi jedhee waan ka'eef nama naanaqi nama jimmaa abbaa jibaarachi jiru guutuudhaaf ammoo Finfinnee irraa biyya kiyya irraa ka'ee Finfinnee jira bor tikeetii muree saa 3 saa 4 achi gaya nageenni yoo ka jiraatu taate warra jimmaa lakki achitti kiinno nageenni hin jira wama takka rakkisu sheekoo ko ta'u taate ni deemna yoo nageenni hin jiraatini uti jaartii yookiinota asraa deemti magriba deetti ishaayii deetti osoo jennu biraa dhufu ofirraa garagalla jaartii deennatti nutti maa jenne warri jimmaa seenaa aliitiyaatu qabla luukuu ta'uu qaba. Assalamu alaikum. Komando kana galchi yoo balleessina qabadda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan waadaa seennee wallahi jennee irra kakannee namoonni hedduun jimmaa abbaa jifaar koottaa sheekanuun jechuun mana Abuu Yaasiritti illee mana hedduutti koottaa sheekanuun jedhanii wallahi ni dhufaa jedheen waan rabbii beellama seenee wallahi jedhee irra kakadde ammoo torbaan kana keessa ni dhufa jedhe dhufee ammoo Finfinnee jira magaalaa bareedduu Finfinnee jira dhufe eega dhufe ammoo borga nama sa'a 3tti xayyaarri gara jimmaa nageessa 4tti bu'a bu'uun dura deemuun dura wanni nu dhiifnee dhufnellee jaartii keenya dhiifnee kehee keenya dhiifnee haadha mana kootii dhiifnee asraa deetti magriba deetti qanii keessa jirtu dhiifnee dhufu maaliif jecha rabbii san guutuuf jimma abbaa jibaarillee ammoo daawwatuudhaaf waadaa seene san guutuudhaaf dhufu yoo nageenni hin jiraatin itti nu dhoofinaa yoo nageenni jiraate ammoo ni dhaynaa warra biyya sanii warra achi jiru ammootiin haala biyya sanii nu waa himu akkana jenna. yaada bareedaafte warri namni gizeessa isin kakkattanii waadaa seentaniif sun yoo rabbi fedhe dhufaatii keessanii machisan isin eeguutti wal quba qabdan hedduu sanii warra bakka sanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaati warri bakka sanii ka gunukkoottaa isin hin jedhe ka guyyaa san isin seentaniif ka bilbila isaanii qabdan ka warra biraata borganaa baay'ee bakka isin eegu isin sirkii qabdani. Magaalaan jira waanta kan sodaatina kottaa wallahi waanta kan jiru. Seenaa jimmaan jirtaati magaalaa jirta nageenyi nagaumaa mamuun jiran. Wallahi takka hin beeku jimmallee hin beeku. Jimmaa magaalaa. Wallahi hin beeku ani jimma hin beeku hordofaati. Kanaaf sheekaan amaanaadhaa jira. Sinaafi kottaa wallahi wanni takka hin jiru. Wallahi wanni takka hin jiru sodaatina. Nullee sheekaa roobbii kana baay'ee jaallanna. Hundi keenyaayyuu. Ani sodaa qabu jedha nama sodaa qabullee miti jedha nama sodaa qabu sanillee miti jedha haa ta'u ammoo shari'aan itiyaata jetti itiyaata waa hin jedhu jira nabii kennan nu hime hadiisa keessatti alayhi salaatu wassalaam biyya dhibeen jirtu takka ittiin dhaqinaa jedhan biyya dhibeen jirtu ittiin dhaqinaa jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam yoo ammoo osoo atachi keessa jirtu dhibeen sitti ka dhuftu taate ihtasi balallaahi rabbi irratti herregabdu jedhan na فهو شهيد نمني ربي ربي رجدين إبين أصول إني أتي كيس جرو إبين الفسنتي فهو شهيد إني شهيد جينا يود إبين بيجندا تكيو جرات موت تندقين عجت تجير أغانو ما في حديث مد الله ربنا جايان زنافيد ربنا جايان زنافيد بونا وني تكنجرو وني تك نجا سلام بونا والله نجا يو تدبدديس لا لتكبدرا نمسي قدونو نعم ربي ترى
لكويتي وان في الدنيا مع ربي ترى مما زيادة